Akkam jirtu jaalatamtoota hordoftoota jechoota appii nagaa qabdu fayyaa qabdu bakkuma jirtanitti nagaa fi fayyaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Chaaneelii kan like godhaa, subscribe godhaa, share godhaa, telegiraamii chaaneelii jechoota appiis like godhaa, follow godhaa, subscribe godhaa isiniin jedha. Mata dureen keenya har'aa Facebookii nu jalaa gubate akkamitti deeffachuu dandeenya yookaan ammoo akka Facebookiin nu jalaa hin gubanne akkamitti godhuu dandeenya ka jedhu wajjin laalla. Maaliifini namoota baay'ee Facebookiin jalaa gubate akkamitti deeffachuu akka danda'an dhabanii jiru. Ammoo osoo inni nu jalaa hin gubatin akkamitti Facebookii keenya oolfachuu dandeenya, gubiinsa jalaa akkamitti oolfachuu dandeenya ka jedhu wajjin laalla. Garasumatti wajjin haa dabarru na hordofaa. Kum agarru kana jalqaba Facebookii keenya seenna erga Facebookii keenya seenneen booda jalqaba sarara sadeen as bira jirtu kan tuyidha. Erga sarara sadeen as bira jirtu tuyidheen booda gaddeemnee bakka kan tuyidha jechuudha. Setting and privacy bakka jettu kan tuyidha jechuudha. Achi booda akkanatti nu baha jechuudha. Kun akkanatti akka nu agarru kana nu baha jechuudha. Setting privacy shortcut your Facebook your time on Facebook maali jedhe akkasitti nu baasa jechuudha. San keessa maal tuyidha? Setting bakka jettu kan tuyidha jechuudha. Setting bakka jettu tuyidha akkana barbaadeeti nu baasa jechuudha. Account setting, personal information, wantoota garagaraa bilaa jedha. Kun haga dhumaa yoo deemne kun hunduu privacy yookaan ammoo Facebookii keenya akkamitti akka eeguu qabnu odeeffannoo nuu kenna jechuudha. Sun irraa yeroo hedduu namoonni tokko Facebookiin keessan as bira maal jedha security and login jedha. Passwordii kan kee jijjiiruu yoo barbaadde asirra tuyixaa passwordii kan kee hin jijjiirtaa. Passwordii qofaa miti yeroo Facebookii kee seentu eessa akka seentu si mul'isa bakki kun jechuudha. Facebookii kan kee yeroo seentu eessa akka seentu ammoo bakki baay'ee barbaachiftu as bira jechuudha. Bakka kana jechuudha. Security and login erga tuyidheen booda akkanatti nu baha jechuudha. Amma maal jedha as bira kun akkuma agartan login jedha. Login with your profile picture kun bakki kun jechuun footoo kan kee kaatetini ergitaa jechuudha. Asirra tuyidhee gara footoo kaameraan nu geessa jechuudha. Yookaan ammoo passwordii keenya jijjiiranna jechuudha. Yookaan ammoo gabbuunee maal goon passwordii keenya jijjiiran jechuun passwordii nu qofti beeynu godhanna jechuudha. Yoo namni passwordii keenya beekee ittiin seenee jijjiiranna jechuudha. Passwordii biraa immoo ka suuraa kanatti irra gaariidha jechuudha. Footoo keenyanii fumaa footoo of kaafnaan nu malee namni biraa seenuu hin danda'u. Yoo nurra cufates footoo of kaafnee akkasitti ofii bannaa jechuudha. Yookaan ammoo security settingii kan keesseennetiin namni biraa yoo bakka biraatti seene akka inni nuu himu godhuu hin dandeenya jechuudha. Amma kiyya asirratti onii jira yoo barbaaddan ofii godhuu hin dandeettani. Namni biraa bakka biraatti yoo seene yeroo sun meseejii isin erga akkasitti illee qabuu hin dandeettan. Kun ammoo seenuufiyyuu yeroo lama jechuudha. Nama kana ofii godhee yeroo barbaadde yoo seenuu barbaadde meseejii moobaayilii kan kee irratti erga haala suniin goota jechuudha. Namni biraa si malee seenuu hin danda'u jechuudha. Kun ammoo hiriyoota sadii ka Facebookii irraa bayitu jechuudha. Irratti guuttaa yeroo Facebookiin kan keessirraa cufate warra irratti meseejii ergite achi booda warri si deebisanii san booda si banamaa jechuudha. Nama sadii hanga shanii Facebookii kan kee irratti nam jaalattu asirratti guuttaa jechuudha. Kanaafuu bakki kun Facebookii keessatti bakka baay'ee bareedati. Waan asirra jiru kan guutadhaa Facebookiin keessa yoo isinirra cufates isinii banuun salphaa jechuudha. Banachuun baay'ee salphata jechuudha. Namoota irratti cufatee ammoo bakka kan hin guutinii fi baay'ee rakkisaa. Maaliifini yoo bakka kan guuttan malee baay'ee rakkisa jechuudha. Passwordii keessan yoo beektan login information keessan yoo itti guuttan yoo ammoo bilbila keessan itti guuttanii jiraattan carraan isinii banamuu jiraachuu danda'a. Garuu namoota isinirratti hin cufaminiif akka Facebookiin keessan isinirratti hin cufamne baay'ee isin gargaara bakki kun. Maaliifini ani Facebookii cufame akkamitti deebisuu dandeenya wannan jedhuufi wannan jedheef jalqaba irratti akka namoonni baay'een odeeffannoo kan barataniif garuu
yoo informationii keessan haala kanaan itti guuttanii jiraattan ammas tanan feesbuukiin keessan isinii banamuu fi baay'ee salphaadha. Galatooma waan na dhageeffataniif haga qophii biraatiin wal agarrutti nagaatti.